Yoo yaajannee jirtu kabajamtoonni maatiiwwan lammishootu warra hin beekneef ani lammiidha. Lammishootu biraatii har'a suur-sagalee bareedduu kana qabadhe isinii dhiyaadheera. Suur-sagaleen kunis akkamittiin akka loogoo adda addaa weebsaayitii keessaniif, yuutuubii keessaniif ta'uu danda'a yookiin yuutuub chaanalii yookiin yuutuub loogoo ta'uu danda'a. Akkamittiin akka qopheessan akkasumas CV professional ta'e kanneen akka kanaa akkamittiin akka hojjechuu dandeessan sekondii keessatti jechuudha. Akkamittiin akka hojjechuu dandeessan sin agarsiisuuf as bahe jechuudha. Kanaaf suur-sagalee kanarraa waan baay'ee akka argattan akka jaallattan abdii guddaan qaba. Hagadhuma suur-sagalee kanatti akka nu hordoftan jechuun barbaada jechuudha. Jalqaba loogoo kana hojjechuuf yookiin immoo CV kana hojjechuuf biroozara qabdan banattu. Ani Microsoft Edge qaba. Microsoft Edge banadha. Sana booda as biroozara kanarratti bakka search bar irratti dhuftaniiti canva.com jettanii barreessitu. Canva.com jettanii barreessitu. Sana booda search gootu. Kunoota asirraati akkuma argitan waan baay'ee hojjechuun hin danda'ama Canva kana jechuudha. Viidiyoo fi footoo adda addaa edit gochuun hin danda'ama. Templateii baay'ee of jalaa qabachuudha. Akkasumas kaardii adda addaa hojjechuun hin danda'ama jechuudha. Invitation kaardii ta'uu danda'a, t-shirtii ta'uu danda'a. Akkasumas loogoo adda addaa hojjechuun hin danda'ama jechuudha. Weebsaayitii keessaniif, Facebook keessaniif kanneen kana fakkaataniif jechuudha. Kanaaf jalqabatti maal gochuu qabdu? Weebsaayitii kanatti loogiin gochuun dirqamadha jechuudha. Loogiin gochuuf iimeelii qofa nu barbaada. Kun asirratti loogiin kan jedhutti buutu jechuudha. Loogiinitti buutu. Gaafa loogiinitti bu'u kun optionii kan naa baasaa asirraan continue with Google kan jettu jirti. Continue with Facebook kan jedhu jira. Ani Google kiyyaan seenuun barbaade waan ta'eef jalqaba irratti bu'a. Yeroo sana iimeelii kiyya na gaafata. Iimeelii kiyyan galcha. Sanaan booda next kan jettu jirti. Nextitti buutu jalarraani. Erga iimeelii keessan galchitan jechuudha. Sanaan booda passwordii sin gaafata. Passwordii keessan galchattu. Next jettu jechuudha. Kunoot seeneera what will you be using Canva for jedha. Maaliif akka fayyadamtan himtu jechuudha. Barsaadha moo barataadha moo nama dhuunfaati moo dhaabbata non-governmental organization moo small business moo maal akka ta'e filattu jechuudha. Kunoo ani fakkeenyaaf small business kan jettu kana filadhaa. Sin kan saniif ta'u filachuu dandeessu jechuudha. Ishee kana kunoo maybe later kan jettu kanatti butanii darbuu dandeessu. Seeneera Canvaan kuni jalarraan kunoo you might be try jedheeti doc kan jedhu jira. Dokumentii, whiteboard, Instagram post, presentation adda addaatiin hojjechuun hin danda'ama. Facebook postii, loogoo adda addaa fi kanneen kana fakkaatan hojjechuun hin danda'ama jenneerra. Fakkeenyaaf kunoo loogoon kan jettu jirti. Kanatti bu'ee hojjechuun hin danda'a yookiin immoo irra keessaan dhuftanii kunoo bakka searchii kanatti dhuftanii maal jettu loogoo jettanii searchii gootu. Sanaan booda templateii loogoo babbareedaa isiniif baasachuudha. Sana customize gochuun hin danda'ama. Yoo barbaadan immoo kan mataa keessanii create blank kan jedhutti buutanii loogoo mataa keessanii Canva kanaan hojjechuun ni dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf asiitii shittii kanan filadhaanii shittii kan tan bu'aa. Sanaan booda kunoos kanaatti customize this template kan jedhu jira shitti buutu. Kunooti amma edit gochuu nan danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf YouTube channel kiyyaaf hojjechuu barbaade ishee kana L godheen M godhaa. Sanaan booda shittii kana immoo lammii show tu jedhee barreessuu nan danda'a jechuudha. Kunoo haala kanaan loogoo bareedduu kana fakkaatu hojjetachuu dandeera jechuudha. Loogoo kana kalarii isaa fi kanneen kana fakkaatan edit gochuu hin danda'ama. Kilikitti gootanii background kalarii gara barbaadantti jijjiiruu dandeessu, gurraachesuu dandeessu, diimessuu dandeessu, gara isin toletti jijjiiruu hin danda'ama jechuudha. Foontii barreeffama kanaallee akkuma kana kunoos kana keessa dhuftanii foontii isaa haala kanaan gara barbaadantti jijjiiruu dandeessu. Akkasumas font size isaallee dabaluu hin danda'ama. Bold gochuu dandeessu, italic gochuu dandeessu fi kanneen kana fakkaatan gochuun hin danda'ama jechuudha. Yoo kana edit gootanii xumurtanii yookiin loogoo keessan hojjettanii yoo xumurtanii maal gootu kunoos kanarraan share kan jettutti buutanii download gochuu barbaadan jechuudha. Download kan jettu jirti. Download ishee jettutti buutu. Sana booda file format sin filachiisa. GPG hin jirti, PNG hin jira. PDF hin jira. PDF illee buufachuu barbaadan jechuudha. PDF for printing illee jira. Inni gadi immoo MP4 dha. Video fedha jechuudha. GIF illee buusuu hin danda'amu jechuudha. Kanuma defaultiin nan buufadhanii share download defaultiin PNG dha. PNG sana nan buusachuudha. Download kan jedhu tan bu'achuudha. Kunoo download naa gochaa jira. Kunooti haala kanaan download naa ta'eera jechuudha. Loogoon kiyyaa banadhee akkatti ilaaluu nan danda'a jechuudha. Kun loogoo ammoo hojjennedha. Akkasumas immoo YouTube channel yoo qabaattan YouTube channel keessaniif loogoo hojjechuu barbaadanii asii hoomitti deebitanii hoom kan jedhutti buutanii bakka searchii kanatti dhuftanii sanaan booda YouTube channel logo jettanii searchii gootu. Templateii YouTube channel logo hedduu isiniif baasa jechuudha. Kunoos keessatti template isinitti tolee fayyadamuu
ni dandeessu jechuudha. Akkasumas YouTube channel baanarii illee hojjechuu barbaadan YouTube channel baaner jettanii search gootu sanallee kunoo asirraan baanarii bareedaa qabachuudha kunoo sitti buutanii fakkeenyaaf ishee kana yoo barbaadanii customize kan jettutti buutu kunoo asiitii maqaa isaa jijjiiruu dandeessu. Kunoo amma lammii YouTube jedhee jijjiirradheeranii asitti immoo suura kiyyaa jijjiiruun qabachuudha. Kunoo karaa harka bitaa upload kan jedhu jira. Upload itti buutanii suura keessan upload gootanii ishee kana jijjiiruu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf upload jettanii suura keessan upload gootu. Kunoo suura kiyya upload naa ta'eera. Sanaa booda suura kana harkistanii fidanii asirra keessu drag gaafa gootanii kunoo dhufee asirra gala jechuudha. Haala kanaan YouTube channel baanarii babbareedduu isheellee hojjetachuu dandeessu jechuudha. Kana download jechuudha. Akkuma ammaa kana akkasumas immoo website logo hojjechuu barbaadanis asuma home irra dhuftaniiti website logo jettanii search gootu jechuudha. Inni itti aanuuf inni dhumaa immoo CV professional ta'e hojjechuu barbaadan immoo CV jettanii search gootu jechuudha. Template CV isiniif baasa jechuudha. Template babbareedaa isiniif baasa jechuudha. Yeroo baay'ee kuni dhaabbanni gurguddaan CV keessan ni ilaalu jechuudha gaafa isin hojiif apply gootan jechuudha. Kanaaf CV bareedaa qabaachuun faayidaa guddaa qaba jechuudha. Kunis keessatti CV isinitti tolee filattu jechuudha. Fakkeenyaaf ani kan natti tolee ishee kanadha. Isheettan bu'aa sanaa booda customize kan jettu jirti. Customize jettan bu'aa. Yoo isinitti argamuu baate saayizii ishee asii akkatti guddisuu dandeessu jechuudha. Akkatti xiqqeetanii guddistanii edit gochuu dandeessu. Asii suura kana jijjiiruun barbaade ammallee upload irra dhufeen suura kiyyatti jijjiiradha suura kana. Kunoo akkatti suura kiyya jijjiiradheera sanaan booda barreeffamoota kana yoo isinitti argamuu dide akkattiin guddifattanii waa'ee keessan barreessitu jechuudha. Kunoo asitti waa'ee keessan personal information kanneen akka bilbilaa fi emailii keessan barreessitu jechuudha. Asitti certificate qabdan barreessitu hunda gaafa barreessanii xumurtan yookiin immoo hojjettanii gaafa xumurtan akkuma ammaa kana dhuftanii asitti share jettanii download jettanii PDF tiin yookiin immoo suuraan buufachuu dandeessu jechuudha. Kun default PDF dha. Haala kanaan akkatti download gootanii CV professional ta'e qabaachuu ni dandeessu jechuudha. Kanaaf gabaabumatti Canva kana fayyadamtanii dokumentii adda addaa edit gochuu ni dandeessu. Akka Facebook cover hojjechuu dandeessu. CV hojjechuun ni danda'ama. YouTube thumbnail illee hojjechuu ni dandeessu. YouTube banner hojjechuu dandeessu. Logo adda addaa Instagram postii fi kanneen kana fakkaatan hojjechuun ni danda'ama jechuudha. Suur sagaleen har'aa viidiyoon har'aa kana fakkaata. Akka viidiyoo kanarraa barattan akka viidiyoo kana jaalattan abdii guddaan qaba.